gaggabee jira. Laala inni gaggabee jira. Nyaasni bee wayii. Nama argate. Mee anuma gabbee ta'e. Waan waan jiru ni Alakum numan nabarama ya Rabbi kiya. Kan Obboleetto mugaa maamaju mugaa Maal fedhan? jedhage Maal fedhan? amma waan akka bichaa jira fedha jaarsota jedhanii garamitti waa beefat nattu haasa dubbaddu mee gattaa dubbaddu waan siin jedhame harkaan gattaa dura seeraan gaafadha amma waan siin jettu barbaadu bicha dhaggeeffadhu kunoo kaameraa qabadheetiin kaameraa kun dura jira tamam ummata salaamata gaafadhu ummata duratti yoo dhugaa wanti kun Guyyaan kun asuma darba. dhageeffadhu jaarsota annatti dhufe sodaa jaarsota illeetii miti jaarsonni gaafa anduu jina luqa uyyuu hin jirre har'a eessaa bahaniin kun anaafuu gaafidha garuu mootu Ana kana sina dabne. garuu mootu waan jiru dhugaa jiru naafi miti qixaaxa azzabam an harkaan akkana sintu qulaa tamam Itu bukan gara jalan. kiyaan harkaan sintu namallee kun ofasirraa dhorgaa jiru kana laakiin ammootu akka amma jirtu kanarraa bootaa bareedduu naa qopheessa Yusuf bootaa bareedduu naa kennan hin jiru na bira maaliif beektaa dhugaa bichaa sirraa barbaadan Adabbii kana caalu dhufuu deema. adabbii kana caalu maal sii godha goo maal naa si qixaatu maal bu'aa naa qaban Na nyaachuu feete kana ol nafannis ta'e. ammaan kana hayyee dhugama mucaasaniif quuqamte adaba dhugaatiin yaa ka adabadhuu siin jenne kalaas of moo waan biraa feetaate kana kan duraatu barbaadu siin jenne magaalaa mugdoo biyya keessa nama ta'e kalaas Yaa ka dhalaan geen dhalan na kennite. maal si godharee dhalatti yoo si kenna mati goota dhalaan kama nagaan qabdee na birsi Akka mana gootu feete kana ol. Akka mana gootu feete. maal feete himi obboleesso Nama waan tokko sitti. Wanti argitu hin jiru. Wanni siifumu tokko. kana sirraa baasa himi akka amma ati maaliif na qixaaxuu feetee qofa bakka inni sirraa barbaannaa Dantaan qabu. maaliif akkas maalitti fide mee siyaasa maaliitiif akkas na godhuun beekan sun Maaloo sistam mucaa. Maaloo sistam mucaa sin. sababu mucaan sina anarrayyuu sitti dhiyaatu Muhammad Anbari yeroo kana kan na cuggaarresita Natti dhiyaate. eessan sitti dhiyaata mucaan kun kalee wal argitanii teessaniifu ana walitti sin fide ana walis hin barsiise mucama kanayyuu Yoo sitti dhiyaate miidhamu qaba. kunu ammaan tana mana kiyyan jiru mucaan maal taatatin guyyaa lamaaf ciisaan jiru kunu Asirraa gad na buusu itti hima. Asirraa na buusu. eessa si buusu Kana fannis dhugaa jiru naafi miitii sirraa dhiyaatu harkaan sin tuquu garuu mootu Du'aaf dantaan qabu waan. Du'aaf dantaan qabu. Du'aaf dantaan qabdu isaaf isaa inni sun beekuti isaa kana yoo si fuuldura fidee dhaal maal jechuu deemtu maal jechuu ni deemtu Akka feetutti dhaabu. Na beeka sirriitti na beeknaan reeffa isaa lafaa kaasee mana yaala geessanii. ammaan kana viidiyoo duratti waan jiru himtee qixaata kanarraa addaan baatee yookaan nulleen jaarsummaa natti dhufte tananilleen tasgabbiidha. Bifa aariitiin malee bifa lolaatiin malee Jaarsonni kamaal? gadi baasu akka baasu feetamoo Jaarsummaan kamaal? jaarsummaa maaliif beekara hin dhadhaabatanii siif jecha natti dhufani. Amma maatiin kan kee Uummatuma jaarsummaa kana ergaa maaliif jiranii beekanii jaarsummaa ergaa jiranii dhugaa baaftee siin jechuudha. Jaarsotatti achi si baasuun barbaada maal na cinii nyaatuuf deemtu. Eessa jirta harka kiireessa jirta. harka namaa Harka kallattiin siin akkana hin guratiin. tamam adabadhuuti. Duraan beeka akka kana ta'uu danda'u. Wanni dhufu tokko hin jiru. Wanni dhufu tokko hin jiru. Siif himee ture. Harka kiyya keessa jirta amma dhageeffattee. Siif himee ture akka Bishaan rahmaa. kanatti naqamuu hin Ficaan si obaasisiisu. Si ficoosee ficaan si obaasisiisa. Dhiirummaa si yaaf dhaba maleedha. Fashi amma si himsiisa. Maal seef?
Diisa kenna. Amma seensiisaa siin jedha. Gandi isa diramti. Amma seensiisaa. Ganna diisa. Amma dhugaa baaftee siin jaarsummaa kanatti jaarsota laal akka seeraan ofirraa keessummeessin hin barbaaddu. Dhiirri akkasii kana miti ganna diisa. Ayyeessaa. Hidharraa akkana jettee gadi hin dhiisin haga inni barbaadu. Hidhamu moo laadgaa? Horiisa kana. Haga inni dhugaa baafte. Ummata hoo akkam goonaa maal jennaan wannan siin marachuu dhufa waan. Hinjiru Muhammad hinjiru kalas. Hinjiru. Haga gaafa inni dhugaa baasutti. Injira dhabala garra. Yoo dhugaa baasutti. Maaluma abdatee irra geessan kana dhibe kun. Wanni tokko na dhugaa koo kana abdadha. Duraanuu beeka akka. Akka ati ilaali ijoollee akkana gootu sani akka keessaa eessee itti ilaal. Akkana itti godhii. Laala. Waan jiru ni nama naarsin haga inni dhugaa baatu. Dhugaan baasa waan baatu. gattaa harka gaafadhu afaanin gaafadhu koo Bishaatti gaggabee jira. Laala inni gaggabee jira. Yesuun deebee wayii. nama argataatille mee anumara gabbee fayyiti Waan si gaafatan gaafii si gaafatan maali dhiirummaa kana hunduu ati si godheetiin harka namaa keessa ke jirtu of hin beektu. Harka namaa yommuu nama godhe harka rabbii malee. Rabbiin beekta Akka keessa jeessa turte. Rabbiin beekta ijoollee gowwaa na duuba dhaabdee akkasi duwide na luqqisiiftee hanga har'aatti duwide kun fayyaa nan qabu. Eenyu akkana isa Kafalata godhe ganis. kana eenyu akkana isa godhe Argee tartiisa deengata maal taate. dirree isaa kana gartee laal. Anillee akkana tayaa jettee maal yaadiin gaafsan. Kafalattee mi ganis. Maal kafala? Guyyaa meeqa Ana boo sirraallee kafalachuun fedhan. Waan jiru na akkanaa himtuun barbaada malee an sirraa kafala San deemsan. taate ishee Dhiisi ganna. Abbaan himtuu didii sirraa barbaadu. karas deeme ana irraa dalaga. Okay deemsa. Deem. Amma nimtu Yusuf deemee jira nimtu natti. Ziim tokkoon jiru. Deemma si godhaan. Amma si godhaan. Yaa Rabbi uummata akkuma akkanaa akka seena. Ani laal. Kana bicha siyaafii amma yoo ati dhugaan baasi akkatti of sirarraa ta'e. Ajjeese. Ajjeese na nyaata. Sibiran dhufu sibira dhagama. Dhugaa baasiin Sibiran dhufu. amma kam si wayyi. Ni beektatu akkanaaf yeroo na sirraa gabbee. Akka jedhamu kan hin ta'a. Gizee sana yoo jiraatte jechuudha yoo dhugaa baaftee jiraatte. Akkasi. Jiraachuu yoo hin baadhate yaa'uu dhabe. Siin himtu xariifamu. Akka wayyaa furmaata marsii wayyaa mee maal filattaan du'a moo dhugaa baaftee Isin beektan. jaarsota warri kan ka'e ergu kanatti argite Maal jaarsi tokko illee jaarsota sanitti jaarsi tokko illee fuula jaarsotaa dura dhaabattee waan balleessite Maal himtee akkam dhugaa filatu kan yeroo lafa sirraa kaa'u bahee beekamoo hin beektan yeroo na sirraa bahe. Maal akkam filadhu. waan biraa barbaadde. Uummatuma akkana kun jira. Uummata gara jabeessa. Anillee bineensuma akka keetii sanatti yoo si qabe akkanatti argitee si nyaadhu san akka si nyaattu san obboleessi argite akkatti si nyaatta. Si wayyu si hin ga'u akkam si wayyaam. Dhuguma onnee qabda akkamaatti jabaadhaate dhiira. Uffata ofirratti nyaatta. Uffata ofirratti nyaatta hirribee wayiidha. Maal jetta? Haasayaas. Na laali mee fuula keessa ol jedhi na laali. Aneen. Nduida. Hin fedhu. Horii nduida. Hin fedhu. Hin dagatiin guyyaa kana. Guyyaan kun hin dhufa hin dagatiin. Siif hin Gaafa kaa'u waan goota ishee.
Ini temenin kok. Nyata gadis temen di sini dah kana. Abadan mushina ma tanami tidak gitu dah. Yo ati aman teko hada kan. Demo Asirra ami gasidi sai nama kiyata. demo ami Yusuf fidi. Ini taruga. Ini dem fidi. Tamam. Itu Yusuf ke wale barbadem. Asirra ba ke tana ati nama kiya argitela duga ba ke tana. Araram ne ale wasalen. Nama istiqer ke argite. Akkasitti dhugaa sanii jedha. Dhugaa san akkuma ati dhugaa sanii barbaaddetti anillee dhugaan barbaade. Irra isaa lukkuttee. Alam tu kan. Halo Yusuf. Yusuf. Halo Kombe. Halo ya Yusuf. Mante Yusuf. Dugaan bahasa Yusuf iwami na kan si tinggi ini askaron ini akar hana ramara di jarak tu kabate dengan pakate. Aye. Gabete de kota. Mabrati dam digide badde de gisi. Aye taka wale ha se kota. Akka cuma ti wanu wali nas to kunjur. Ma jeta jiru ma wan jadi wani. Yusuf inawa mi jera. Malin malbe. Ko. Kot. कैसे मैं को तो यार कैसे Ofi namcha kana si. Eso. Ofi si fi mal. Ofi ku dema jiratin. Ben undo ite. mango Dela bambarati dam dima. kan हमारे बारे टीम बर्बाद Kalah kalah. aye terus saja masa aku tuh bari itu kalah lagi per dokter itu buat amat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waruftu toko kabajamu jirtu akam naga. Aku mari kita kana keessa jira waan ta'eef waan ummanni kun irra geessu deemuun waan beeku waan ta'eef hubana qabaadha. Akkanatti adabbii cimaa keessa naan jiranii namni hidhuutti jira waan ta'eef na quba qabaadha. Hanga dhuma xumura isaaniitti na faana jiraadha na hordofaa akka na ajjeesanii na fageessine reeffa kiyya. Na fuuldura jiraadha isiniin jedhaati uffadha galatoomaa jarri viidiyoo naaf waraabaa jiranii yookaan dhageettiin ta'e carraa gadhiisanii viidiyoon kun kan isin bira ga'u ta'e na faana jiraadha adabbii jabaa keessa naan jiranii miidhamutti jira. Dirri nan jiru bakka itti na fannisan kun arguu jirtanii akka lukkuutti qooxii gubbaa na kaa'anii ichitti na adabu jiranii bishaan qorraan itti naqan jechuudha bishaan firiijii keessaa baasanii mallakkattumaadhaan namni hidhuutti jiran akkuma argitan kanatti waan ta'eef na hordofanii jedha. Fadha isin jedha nagaa